اللي تام دلتين كن دلهم تاني كنت الروف تاني ديم تاني ما نيرو منا tortora qamaaca keessan fagaffagadhaa jettetti haati faatee qamaaca keessan fagaffagadhaas jalatti dhiqadhaan doom ani doom arjaadha dhiqadhaa qamaaca keessan dhiqadhaati deemaas jalatti qamaaca keessan qamaacaati laali ana yoo ta'e bareedina tunatti dabalaa deema malee abbaan barbaadan dullatti jettan mee malkiyyatti dullatti fakkaata bareedee bareedee asisinitti dhufa malee annasa asinitti dhufu kana baradhaa tokkoffaa ndoo iluun akkas jedhe miti haadha faatee wajjin deeme haati faatee si hawwataa tokko jedhe ani ijoollee abbaa manaa hiyyeessan barbaadoon abbaa manaa maallaqa qabu maaliif yaan tujjaarummaadhaan hin guddadhe oromoo tujjaarummaan hin guddadhe qananii keessan guddadhe takka kichinii keessa galeen beeku takkaan miilli koo lafaan dukkaana deemuudha asii bas suuqii deemuudhaallee ani makiinaadhaan hin deema kanaafuu jennaan ani jaarsa hiyyeessan barbaadu masaanuun immoo maal rakkoo qabdi min ችግር አለ obboleettii kee gargaaruudha bar obboleettii kee gargaartee masaanuu taata amma sukkaarri kiyyayyuu natti ka'e yalla nagaatti sukkaarri koo natti ka'eera amma bakka Iji Oromoo yemmuu waree nama hedduu Oromoo oduu jaallata jettee ati immoo burcuqqoo kanatti tini kanatti Oromoon oduu jaallataaf dhufee dalaalaara ana yaadanii dhufanii malee. Iji kan sigaa kun maal dhamaatuun Oromoo jettii kun Oromoo maal ta'e oduu jaallatanii dhufanii si ilaalanii iji kan sigaa. Yang qabdu ati Oromoon akka ana yaadeeti ishii badaana jaallatu bar amma si gaheeraa jandaan yallaa baay baay harkaanii jechuudha kan jiisii harkaanii fagaffagde kan waxii harkaanii wal hojjenne kan maatiin hojjetee qopheessu jaarsa bareedaa jaarsa laglag kan akka reediisa dhaabiinsa akka reedii amallisaa akka reedii waa hundisaa akka reedii yaa rabbi kiyya haadha faatee kenni dura yaa مشكلة هذه haadha faatee kenni yaa rabbi kiyya hin dandeetta amiin jedhaas amiin yaa rabbi kiyya haadha faatee yaa rabbi kiyya iluu kiyya godhi amiin amma kabuunke innaan illaahi haadha faatee kabajaan as keessa taa'udha kabajaan as keessa taa'e iluu yaa rabbi yaa iluu olgalchi walla lakkoofsa tokko barreeffataa jira olgalchi yaa rabbi iluu kan koo jechuun anaaf iluu waliin nu fidi yaa rabbi tiyyaatiin dandeettaa nama biraan galchu yaa rabbi atiin dandeettaa haadha faatee jaarsa qabda bulloo kiyya kismi Fadiyaan gaggabdi. Walunga tajirtani bar Oromona akaba kan nama gize tawini yitani mana bantani kiyas na diya
jaarsa namaa kana taartaa godhate jaarsa namaa kana taartaa masiin gidu. Ati jaarsa namaa hawwita jaarsa namaa fuudhuu waan barbaadu. Arfaate bareedduu qoota. Nama orru qabu bayee orru nama qotachuudhaaf namitti batan argina. Qotiyaa malee jaarsa ofii dhiisee nama yaa rabbi jaarsa namaa naa kennu guyyaa mar. Biftiin akkasii nu arfaate akka malee. Dhugaa rabbiin agarsiisanii. Jaarsa namaatii miti firoo nayyuun argattu maachi arfaate bareeddu. Garaa si haa gubatu harka nyaadhamu maali gati nyaataa? Beebii. Wayye arfaate nafse bareedduu ko. Kissing. Oh, you need kiss. Wallah. Ati jaarsa namaa barbaaddaa siin jedhama. Oh, you like kissing? Ati Fatiyaan jaarsa namaa barbaadda. Jaarsa namaa irratti darrabame dhagi. Fatwa barbaadu jette. Baby, you like romantic? Yeah, I like romantic. Is it romantic? Oh my God. I like me every time I like romantic. Fatiyaan gita ada Fatiyaan majijjiirama si Ingilishii beekta. Ingilishii beektu jaarsa Ingilishii baradhu jaarsa namaatiis. Guyyaa maraytaan aarsite yaa rabbi jaarsa namaa naahin yaa rabbi jaarsa namaa naa ajjees yaa rabbi jaarsa namaa kadu'e boollaa baas kanuma kadhataa ooltan. Jaarsa singilii dhiiftee jettu amma miira keessaa wayi. Abshir. Baby. Wayye bareedu. Today I working me in the UI vacation, okay? Okay. Starbucks. Waraabamte iluu maaliif na waraabda? Fooloorsi maal isinii godhame anuu kuma sadi qaba nama waraabdanii fooloorsi argachuu. Fatiyaa saddamiin waamaa fi saddamiin. Sadiinittu gadhiiseera Fatiyaa mee namni Fatiyaa gadhiisii jaarsa namaa barbaaddu yaa maraytaan aarsite jaarsa namaa Kun waanuyyuu jaarsa jaartii gadhiisu barbaada barfatiyaan hin qabbanne qarayyaa. Yaa Rabbi jaarsa jaarsa namaa kadhatan amma qabu nama harkaa buusa. Siikiliin nama deebisa yeroo tokko tokko. Rabbiin hojiin rabbii dinqisiisaa si galee. Amma qabdu si harkaa buusa yeroo tokko tokko osoo kan jaarsa namaatiif fiidu. afaan qabattee koomantii dubbisu gatteetti. Karameellaa sanis si obsite afaan kaatti. Kiu jechuun nan maqaa. Jaarsi dhumee firoomnaan lafaa baasuu nan maqaa. Faayidoon Ameerikaan fakkaachuu nan maqaa. 0-0 duwwaan. Fatiyaan yaada keessa galu. Karaa Fatiyaan duwwaa bulla baatoon. Kotti onaa kala. Barjiin itti baraadha. Fatiyaan maal jechuudha? Barjiin kaayiroo kun hin Noom biqilaa. bishee. Akka qamadii lafa facaasan. Barjiin isin qabatte taanaan haati faazarii kiyyaa kan qabdii bareeduu kooman taate baalla. Waan qalbii dibdee baate fakkaatte. Ati abduu sen ammachuu ati naka miila kan koo naka gaafa gooyya. Pipi. Yeroo ol galfattee hamza as keessa garaan na qubatee ibidda na baase. Ka sireen cabdi argitee gaafa nikaa hiinu siree 200 kafalee naan jedhan. Nikaa tokko ka dhiiseef sani ka hiikuu barbaade siree birrii guddaadha jedhanii siree cabsee dusse. Kiyyaan dubbatanii haati baatee asuma teessee magaalaa Kaayiroo keessa teessee jaarsa kiyya fudhatti. Maal jechuudha jaarsa kiyya fudhachuu jechuun maal jechuudha Oromoo? Maal jechuudha natti himaa kaakayyaas mana baradhaati haasaa kaamma dhaare ka kunooti.
نعم. Ati ispoortii maalii hojjette? Dabili la malo. Oromoo kan wallaahi laafti erga silaatii na wajjin taa'ee isin immoo na gargaaraa kaadhamee bira. Ara galbattee Hara guys dabili da. guys. Isin immoo nama gargaaruun beektanii bara. Ya na gargaaru na godhu dhabu yaan mataaf tam na godhu maal isin maal. Solo ya miskina ko siyada tare bar. Akana busy godhan kun hahura daamtani. Haadha baadhii anguma kana dalagdee feentii nyaatte silaa soddoma hojjette maal ta'u adabbii tokko immoo daakuu dibatta tokkoffaa lammaffaa mataatti bishaan naqxa. Inshallah kuma lama bar. Ara ta'inji isi malee kuma lama sadaffaa na kabachiise ምክንያቱም አንከና ቦደ ሟተሜ Alifti ya wani zaman ka dafa tu gidati. guyyaa kiyya bareechee carcar guyyaan isaa bareedu wallahi. Solo ko kabajama ko. Hahura na deebifte hafuru sitta deebi wallahi. Na jefte bar namitti na jefte. Bila kanatti bil Wallahi hafura na deebifte solo ya hafuru sitti hadeebu gaafa bira katelle rakkati wallahi. Gaafa bira katelle rakkatin kabajama nama. Haadha baadhee duutee oolte guys. Oromoo koo Jefte intalti. yaa saba koo argaa jirtani duutee oolte baratu soddoma Wallahi amma yoo doo fakki otuma takka sin qaxxaane rabbiin asiin argaa. duutee na salphisti Oromoo koo. Wayne cabcala guyyaa kiyya bareechee Abibti an torbatama saddeettama hojjedha nageenya xingila xiyyaatiif malee. wallahi galatoomi habiibi. Wayne an wallahi hin gammanne badaan gammade adda hedduu takkan gammade. Thank you. Maal nyaattaa dhafaate kanatu hafuura si kutaa jira bar. Ati 20 hojjette kan akkana taate yoo 30 hojjette maal ta'uu deemta? Du'uu deemta. Ani immoo ittiin gaafatamu waan namaatti. Koodiyyee Abibti xiyya burtukaana bar viitaamin C amma leengatta mana yaala dhaqeetti viitaamin C hin qabdu naan jedhan. Kanaaf burtukaana ajajettee gali. akkanatti nyaataa moo? Haati baatee magaalaa baay'ee keessaa fitte waanuma nyaata jedhamu fitte. Adda qophaa kiyyaan bakka bashannanaa deemee dhufe haadha baatee fi amallate. Guys abaaboo lama kenna. An odooti inshallah birri akkana garda harcaasa deemte si waliin bakka bashannanaa jedhee gadi baasitti fakkaate. Araadaatu akkana godha bara isin ikkoo isiniin gallee aartani malee kun ikkoo bannaatti argite bakka maal jedhama seeti nama gaabbaza nyaadhee dhugee ka'ee isin jala taruun kida mazbuut pirankii ajaa'ibaan isinitti dalage. Ofii shiroo biyyatti dhugee buna yeroo lamatti. Oolaan akkasuma bakka oolaan wantaate. Guys, wallahi adamma isa asuma dabali jechuu dhiisee iyyuu naa wayya. Dabiliidha. Tani banana yakka ana akka dabare isaa waa naa kennu. Miimi rabbii keessa maa yoo na waraabdani mi akkanatti bareede biskuutii fakkaadha waraadha.
sodaadheen ture taphachuu garuu mejammaሪያ ላይ ዘና ነበር ጨርጫ ዘና ኮዲ አዲ ጉያን ኪየ እና በሬዴ ጅራው ቦሌሰኮ አብቹን ወከነን ጀነ ኩርስ ባርጩማ ሳረታ ይላል ከነን ጀነላል ወዴትያ ቴንክ ዩ ተጀላ ቢዚ ተወጣለ አው ቦሌሰኮ አመነምኒ ሀገና ጀተን ኩን ጀቹን ኦሶ ታብታብ ጎታኒ ሼር ጎታኒቲ ታብታብ ቢቻላን ሞየዶን ኦሮሞ ኮ ታብታብ ና ጎዳካ ወንዲ ብራፌ ታብታብ ቢቻን ጀስ ታብታብ ቢቻላን ሞየዶን ሲያዴ በር አይ ሚስ ዩ ወላሂ ሲያዴ አደፋጤ መሳኑን በርባዱ ማታ ዲሲ ለፋላል አላሁ አክበር ጃርሲ ከጋ ኮዴ ዲሲ ጋሲኑማ ጨርጨራደነ ገመቺሴ በር ኮዴ ወላሂ መኪና ዲንቱና ከኔ አከት ያኔ ኦቦሌቲን ከ ገመዴ ጅርቲ ኮኖላል ኦ ሲቲ ኮልፌን ጅራ ጋይስ ኩማ ተኮ ጉታኒ አደቢ ለመን እራቀባ ተካን እራቀባዳ ቱጀነራኒ ደንዲ ወሎ ከኤተን ከራባሳ ኦሊ አሉ ሰሚ ወሎ ያዳ ከንገ ነጋሳ ሪያ ጋፍ ረኮ ጀቹን ሲበር ሪያ ጋፍ ገዳ ጀቹን ሲበር ሪያ ጋፍ ረኪና ጀቹን ሲበር ኮዴ ጋፍ ረኮ ጀቹን ሲበር ኢጣቲ ተቆፋ አየ akkuma naan jedhe sammee kuchi bidiggi 35 buuta. Embu nairris asirrisee jira kabajaadhaan nairris. Kala 30 bu'i isii hirdhisa shanirraa sii bu'e. Hinjaani koo jechuudha akkuma meeqaanii lammata. Ayyee. Qixaati an kuma jaha fi kuma torba wal moone. Liyyinnatiin kan jiru koini kuma takka. Qixaati lammata ammoo jechuudha. Qixaati lammata akkuma naan jette muuzii lama bakka takkatti liqimsita. Hin qabu kan dassi nama jedhu muuza iidaan maalitti godha? Iidaan moo? Qixaati sadaffaa ammoo jechuudha. Daakuu qixaati sadaffaa ammoo daakuu filattee adabbii sirraa qaba. Wallaan irraa qabdu. Wallaan irraa qabdu. Makka kuma torbaate nama. Habibti takkaan gubne takkaan gubne takkuma torbaana adabde. Ayyee. Qixaati sadaffaa ammoo kana kaayatta daakuu dibattee. Qocca bidiggii 25 sii barajjadha. Habibti naggalchu ana yoo taatan 35 siin jala shanirraa sii bu'ee jira kun tamanii gabaa wal gurgurannooniiti. Den wallahi 25 sii bu'a. Ana naggalchu 30 siin jedhe shanirraa sii bu'ee 30. Tap godha. Ya Rabbi jannana kenni Habibti. Guys, tap godha. Achi garagali boy. Ingaragal. Safu qara nama dabba qabu achi garagala qulla. Wallahi qaba dabba alhamdulillah rabbil alamin. Safu ti dabba firi dabba yetti jollenti. Safu ti dabba. Sadi. Oke, jadi satu kali. Shan. Baik, cuy. Apa
Taaptaan godhaa ijoolleen na jirtanii. Meeshaa bini sinaa qabu namni akka jirtanii kun hundi jiran taaptaan godhaa. Sagal, digdama, digdamii tokko, digdamii lama, digdamii sadii, digdamii afur, digdamii shan, digdamii jaha. Nanti anu mau sapi buta itu. Maal gootee deebisee intalti maal gootee dhufte? Hai kuchi miti kino jedhee dhufe kaani koo akka keetii miti. Habiibti yoo kuchi miti hojjetee dhufte yoo abiinsi argaanin. Innaa himma keeti kaati bakka biraa laaltaa kottuu na laali jedheen si eegaa. Bata anaa. Akka gootee dhufte rabbi jedhaati na hima. Oromoo. Wallaan waan kasaaree. Maal gootee dhufte? Wallee kuchi miti gin hojjedhe. Wallee bakka bashannanaa qophaa deemeetiin dhufaa jira. Suuraa ajaa'ibaa kayaa dhafaati. Umurii kee suuraa akkanaan kaatu. Badi hoola. Thank you. Abaabota na hospitaalin jinna gudda. Urmii kee suuraa akkanaan kaatu jedhe. Adda baay'ee narraa bareedee jira. Narraa bareeda. Gaayis dabalii naa banaa. Kana namoosisaa. Wayini deemte kaachi kutte kaa. Hin raafamin hin jettanii. Maal raafamtan jettanu. Gaayis dabilii kana na gargaara. Please dabilii kana na gargaara. Dabiliidha. Jaartii as jira. Jaartii biyyee na nyaachisa dhumarra eege. Mo'amee. Carcarachi jira eege biyyee na nyaachisa dhumarratti. Wallaa hin jiru carcar deemee jira. Manni akkana bareedudha ammoo tiktaakii irra viidiyoo wayii argee ijoollee shamarran jimmaa yoo fuutee minaan maal jechuudha. Yaa garuu kan akka kootii kan akka yoo ta'es kan akka kootii bareeddu kan. Guys, please bannaataችሁ namoosisaa. Mata cimdi. Bidiggii na hojjechiiste. Anillee akkasii miti yoon kucu bidiggii hojjedhes. ምንድነው ውስጥ እየፈለገ ያለው? ያ ኦሮሞ ጎ ፍሪ መዛኑ ኖ ዳውን መሳኑ ታፕታፕ ጎዳ ጋይ Ana ijoolleen seetummaa taaptan bari taaptaabiin teessanii hagammaa 19,000 jira moo akkamanin? wallahi kan koonatti mul'atu kan koowaa takkanatti mul'ataa jiru taaptaabii. Taaptaabiin kiyya 19,000 irra dhaabateera mee gagadeedhaan qoy. Firii masaanuu lee masaanuun bareedduu bal. Maana mudhachuu dida qoy 40,000. Nu masaanuu. Maal ati qophii godhatte maal rakkoo qabdi? Akkasii garuu ani ilmoo isaa fidee dhufee hin jenne kophaa hin jedhe ijaartiitti kennee ilmoo kophaa isaa dhufee. Sareen ulgadee ngadda hoteela keessa shiroo waliin nagattee deddeena mana fakkaatu. Kottu mi'a akkatti
Kaya Mata lafa dhaabadhu. mee maal goota mana kan isin gaabbata mindinno ani kula gamnaqeetii jira. Wallahi hojii ofii haa nyaattu siin fadhiyaa bal'aa. Hojii kan kee nyaadhu siin jechuu jira wallahi. Maal godhee Muhammad kaitu hudduu ta sheetanni haadii gudee irra jala kana bootti. boottii nu bicu Hoolaa gurguratee miliqee Yamanii keessaan Su'uudii seente. inna abdii muktaaree walitti na qabaniif maal rakkoo qaba sallee naa qabani garuu ajandaa na godhachuuf deeman jarri xiqqoodha. Naan jaarsa namaatu miti wallaahi siingilii nunatti dhurbooftu habaayee bochu tasan cinqabina jireenya namaa keessan galina maaltu sin dhibe na gabbaachuu. Haadha baatee. Oye, Haadha baatee kottuu si gabbazaarra tinga. abinti xiyyaanuu kana booda nama gaabbata magaalaa kana hunda isii baradhe wanummaan isin nagaa gaskaarii hin jiru galatooma. Uummanni yeroo dhiira galaan nan gaabbasin haadhuun sin gaabbata. Ati baatee taaptaan godhaami. Laalaa of hin darbin haadha baatee of hin darbini. Haadha baatee of hin darbin. Habiibti xiyya. Alaa mana galaadha qoyna qorre. Gal sii wayya of hin darbin. Roozii. Hojii keeti nama bilookuun. Thank you. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mee akka haati baatee jette mee isin dhalattaniittu kana jalatti waa barreessa dullatti dulloota jedhame akkan isin agarsiisa mee jedha Roozii hojii kee kun hojii keeti Roozii mee jedha mee isin dhalattaniittu as jalatti dullatti jedha. Gaggeessi wallahi Roozii gaggeessi. Ka lubbuu qabdan isii jala barreessaa dhaqaati as dhaabatee dullatti jedha boottiin marti. Mee ati lubbuu qabdaa koo barreessa kootu sii kennu moodetara bareeddu. Ayyee. Ati jala isii jala dhaqaa barreessaa warri dullatti jedha. Mee as jalatti dullatti jedha. Mee abaaboo afur kenna. Abaaboo afur namni lama dabala. Abaayib namni lama dabala. Sii kenneera bareedu namni tokko kan biraa. Thank you. Inni waan nuti sitti aalee jira. Maasii bilbilee guyyaan kaaftumaan na aarta inshaallah. Guys, namni takka abaaboo takka uzi billahi min shaytaan irrajiim. Nama ibba shanii Yaa Rabbii fi atin dandeetta iticha kana giiftara godhi yaa Rabbii fi atin dandeetta. ati baatee inuma nyaatti wallahi baneef wallahi inuma nyaatti magaalaa gara keessa argadhutti inuma nyaatti galatooma. Ayinis wallahi namni qabda dhibba shanii illee bana. Sii kennee barbaree dandeetta giiftara godhi. anu tokko sii kennee Dandeetta iticha kana giiftara godhi. nin adaba. Anaallee kadhu. Kenneera amma laalime. Biyya Ormaa keessatti inni biyya Faranjii jira, Ameerikaa, Kanaadaa jira, Awustiraaliyaa jira. Saniif jecha kadhadhaa. Wallahi gaggeessi. Mee isin dulloota jedha. Mee fatiyaa arrabsa. Mee maraattuu jedha. Mee ati dhalattee jirta yookiis kofoo uffattee yookiis qamisii uffatteetta. Mee kottuu barreessi. Mee adda barreessi. Sin agarsiisa adda. Mee barreessa. Mee Uummanni sodaatee as jala taa'ee dullatti jedha. Maal godhu adda fatiyaan onnaa dhibee gaafidha uummata. Adeebisaa mee beektan? guys
هل قدو يتيو الربسان منا الربسان دوان صح أي يوم جروتي سوجي تتوسين قوامي فتية فكر قف بريفما يا لبلزة أسجلك أنجرو بوليس عجائب فون قبو برقي بسام رب لبون قبو برقي جرسان لبون كسنجس تايا ولا مين عرف سانجلت تيلبوك bareedduu takka maraattu batalee maraattu nama maraattu naan jedhu roozi gaggeessi anas siin jedhe gaggeessi nama maraattu minaamin gaggeessee qaxartedhaan fatiyaa walla kaleessaan kasarratanyaa hin qaxarin ufuma kiyya kana wallaa ashkaraakkaraa oole sarratanyaa tokko isaan qaxar rabbi mee barreessaa maraattuu nama jedhus illaalin bilookiin biti as jala wallahi nama maraattuu jedhu as jala naa balleessi tokko isa yudullatti naan jechuu wayyaa maraattuu naan jechuun jed gaggeessi. Guys, kuma tokko guutaa bannaachuu dadhaba. Ara guys, kuma tokko guutanii dhadhaba. kuma takkanaa guutaa Ara guys, ara shame ingizijee kee. Winiko. maaltu uume eenyutu hin godhe Tokkoon kee jechuudha arraba takkana irratti barreessitee naa wal'aasiin gaggeessaa amma jannanni hin jiru amma ramadaanni dhumatee jira amma gaggeeffamtan eenyutu hin godhe wallaan argine yaaniin itichaa koonaa galatoom amma taaptaabiidhaan gaayis abeet na jaallatanii bara taaptaap taaptaabii silaalaa nama narraftani qaqqabdiin sin beeka makina diimtuu naaf ellatti kadhadhee sirraan dhabini makina diimtuu jedharti lala ati faate sher naa godha gaagiftaroota keessatti waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh fatuu koo bareedduu ko akkam sooloo waa kadheen beeku sooloo kadhataa jira boy giftara komo naa dabsiisuuf deemaa gaagiftarri ko adda baatee sigaa maal keessa ga'uuf Ameerikaa deemuuf immoo Kanaadaa deemuuf kanaaf akkanatti nyaattu maashaallah. Hai. Abibtu teemana ispoortii galee bardeen gaddi tana hin jiraa miti siin jedhe tokko wayi takkitti masii shuut jedhe ittiin jedhe akka itti sadhaye ofirraa odoo argite. Kanaaf muuzii nyaadhuun muuzii naaf ajajame. Wallahi tokko wayi jechuudha yoo inni asii na jala galee anillee asii jala galee wal jala galee na jala galee wal jala galee na jala galee. Luka kana fuudhee gahee akka waan fardi lafa dhiitee kanatti akkana lafa gadhiitee bira taree biraalee. Saree bada ajaawa. Solo rabbi jedhi leenca sii kenna jettee waadaa naan galee amma kan makiinaa diimtuu kadhee sirraa dhabu. Taaptaabii keessa 800 irra geessetti ilaalala. Galatu. Ulfaadha. What is Masanu? Oh my God, thank you. Yalla ada Fatih. Umate. Sagdeeti kun maal gootan billaalee kun rabbiin isin qabeya. Yalla guys, tap goda. Oromo ko tap goda yalla. Ada bada achi ka ara achi garagal. Uff. Samiin seentu
deemtu inshallah achi garagala gara si hagacha ayyaanni abbaa kiyya baddo Jadi nan garagalchuuti jadi achi garagal. garagali yeroo Haadha baatee achi garagallo. Haadha baatee achi garagali. Wallahi achi garagaltiifi adaba malaan. habibi hin garagalu achi samii seenta malee achillee gara singalchu achillee gara hingalchu shut up Achi garagal yoo dabba qabaatte yoo amanummaa qabaatte. hin qabu dabba takka jedhe Gannaadha qoy taragaggay. Ayyee asumaa garagaltu. shani habibti shan hojjadhee jira diddama toon Ana galfachuun hin jiru. Ana galfataa hin jiru. Ala tul jedhe. Ala tul. sagal kudhan